Maqaan koo Fuad Alii, barataa School of Computing, Yuunivarsiitii Dirre Daawaati. Har'a, beekumsa fi hubannoo koo kan teknoolojii fi ogummaa artifishaalii AI hawaasa koo kan Ethiopia keessa jiruuf qooduu barbaada. Ogummaan artifishaalii yookiin AI dandeettii kompiitaroonni hojiiwwan yeroo baay'ee hubannoo namaa gaafatan raawwachuuti. Odeeffannoo xiinxaluu, murtoo gochuu, rakkoolee furuu fi muuxannoo irraayis barachuu danda'a. Addunyaa maratti AI industiriiwwan barnoota, fayyaa, qonnaa fi jireenya guyyuu jijjiiraa jira. Hojiinis saffisaa, sirrii fi bu'a qabeessa taasisaa jira. Haa ta'u malee, Ethiopia keessatti namoonni baay'een teknoolojii haaraa kanaaf haraadha. Sababni isaas leenjii gahaa dhabuu, qabeenya murtaa'aa, meeshaalee afaan naannoo akka afaan Oromootiin jiran muraasa ta'uu, intarneetii suuta jedhaa fi bu'uuraalee misoomaa gahaa dhabuudha. Namoonni AI fayyadamuufis sodaa yookiin shakkii qabaachuu danda'u. Ta'us faayidaan isaa guddaadha. AI barnoota, qonna, fayyaa fi hojii industirii fooyyessuu danda'a. Jireenyas caalaatti bu'a qabeessa fi gahumsa kan qabu taasisa. Garaagarummaa addunyaa bara 2020 ilaallu, AI kaalaatti sadarkaa isaa guddisaa jira. Ejjentoonni AI ofiin hojjetan hojiiwwan walqixxaaqsuu to'annoo namaa malee raawwachuu danda'u. AI meeshaaleen odeeffannoo naannootti akka qopheessan taasisa. Kunis saffisa dabala fi icciti eega. Roobootiksii fi quantum computingiin AI waliin walitti makamuun rakkoolee saffisaan fi karaan duraan hin danda'amneen furuuf gargaaru. AI gadi fageenyaan ergan baratii fi qoratii booda ani Fuad Alii ammaan tana namoota biroo kan Ethiopia keessa jiran waa'ee teknoolojii kana barsiisuuf murteesseera. Kaayyoon koo hawaasni koo AI akka hubatu, itti fufiinsaan akka fudhatu fi hawaasa kaalaatti oomisha qabu, gahumsa qabu fi beekumsa qabu uumuuf akka itti fayyadamu gargaaruudha. Beekumsa kana qooduudhaan gara fuuldura Ethiopia bakka teknoolojii fi AI'n hundaaf salphaatti kan argamu, hojiirra kan oolu fi faayidaa kan qabu taasisuuf gumaacha gochuu abdadha. Galatoma.